keessatti eessa jira waan jettu dubbanna. Oromoon seenaa isaa keessa okay sagaleen ni jirtimi sirri dhagahamaa jira. Thank you so much Hassan. Nuhoon goobana umrii isaa guutuu haga jiraatu ilmi namaa kun addunyaa kanarra wama xiqqoo jiraata. Abbaan waggaa 30 jiraate 70 jiraate 100 jiraadhu. Ilmi namaa kun biliyoonaan ni dhalata, biliyoonaan addunyaa kanarraa deema. Nama xixiqqaadha namni addunyaa kanarratti hafan jechuudha. Namni kun jasadni namaa yookaan qaamni namaa kun ni deema addunyaa kanarraa, ruuhin ni deemte jechuudha. Garuu dalagaan isaan dhiisanii deeman addunyaa kanarratti yeroo hunda jiraate jechuudha, bara baraan jiraate jechuudha. Namoota bilisummaaf falman haa ta'u, namoota jireenya ilma namaa jijjiiruu keessatti waan gaarii addunyaa tanaa gumaachan haa ta'u, akka saayintistoota jechuudha. Ammallee namoota yeroo biyya bulchiinsa ifiisan keessatti waan gaarii dalaganii dabran. Ilmi namaa kun addunyaa kanarra yeroo xiqqoo jiraatu keessa hatoltuu dalagatee waan toltuu addunyaa kanarra dhiifatee deemaa jechuudha. Maqaan isaa bara baraan yaadamaa. Lammii keessaa dhufe, saba keessaa dhufe yookaan biyyarraa dhufe yookaan ilaa sadarkaa addunyaatti illee namoonni beekaman ni jiran jechuudha. Namoonni waan gaggaarii dalaganii addunyaa kanarraa dabran jechuudha. Kanaafuu obboleessi keenya yookaan abbaan keenya Nuhoo Goobanaa umrii jiru keessatti maal dalagaa ture, maal gochaa ture, maal lallabaa ture, umrii isaa guutuu jechuudha. Nama kana osoo inni jiru hin beektu mi'aa isaa, gaaromina isaa hin beektu. Gaafuma inni sirra adda bahe dalagaan isaa sun hundi akka vaaliyuu qabdu yookaan akka isiin dalagaa firii qabdu taate oggaasan adda sii baati jechuudha. Oggaasan agarta nama mi'aa namaa jechuudha. Kanaaf Nuhoon haga jiru keessatti saba kana, saba cunqursaa jalatti waggaa 150 kufe kana kaasuudhaaf sirbinni jiru jechuudha. Sirba alaabaa ni sirbee, alaabaa Oromiyaa, alaabaa Oromiyaa, alaabaa biyyatiyyaa, hin kuftu hin jitu lamoo ati. Sirba alaabaa sirbee jechuudha. As deebi'ee sirba tokkummaa sirbe. Tokkummaa yeroo sabni kun tokkummaa barbaadutti namni sirba sagalee kiiloolee saniin tokkummaa yaa ilmaan dhaamsa qabdee jechuun illeen Nuhoon ammallee sirba qabsoo qofan sirbine qabsaawota kufanillee yaadachaa ture. Taakala Lisee roobaa galmoofaa seenaan akkan daganne jee isaaniifillee wallisee jira. Gama soshaalii yoo deebitan, gama jiruuf jireenya dhuunfaa keenyatti illee ogaa deebine namoonni yeroo hedduu Nuhoo waan if qofaaf sirbu nu fakkaata malee saba hundaaf sirba jechuudha. Amma namoonni keessattuu yeroo diiyaasporaa dhufnetti sirba haadha mana isaatiif sirbee jira. Fakkeenyaaf sirba 911 jiru sirbee jira. 911 natti yaamini haadha ilmaan kiyya manaa nan baasini gisee jiru. Nu hundaaf sirbee jechuudha. Maaliif dubartiin biraalleen abbaa mana keetitti 911 hin yaamini, abbaa ilmaan keetitti 911 hin yaamini. Yoo wal dhabdan akka aadaa manguddummaa teenyaa sanii hiikkanna malee diiyaasporaaf sirbee jechuudha ummatan. Dhiirallee haa taatu atis 911 hin yaamini, atis dubartii 911 hin yaamini. So bakki inni hin tuqin hin jiru jechuudha. Waa'ee biyyaallee yeroo sirbu isin waamti harmeen yeroo jedhee sirbu isin waamti harmeen yaa ilmaan koona dhaqaba isiniin jetti harmeen. Biyyaafis ni sirbe ifiifillee dhufaan jira biyyatoo dhufaan jira biyyatoo dhufaan jira kulleetoo dhufaan jira ajeeti. Akka niin dhufa jeesan dhugaa godhatee dhaqee guyyaa takka osoo waan badduun dalagin beeytanii biyyatti galuun haalii fi keessa taa'uun humaa miti. Maaliif jennaani waan takka nutilleen wanni understand gochuu qabnu keessattuu qabsaa'onni akka carraa tahee biyya alaa bahan kun
haraan deemaa jiraati. I don't know yoo waa koomatti qotan argaan jiru sorry yoo sirriitti sin wanni jechaa jira. Keessattuu qabsaa'onni warri biyya alaa carraa biyya alaa argatanii baay'een isaanii deemanii turan biyya alaa kana duranii jiru biyya alaa keessa osoo jiraatanii sirba qabsoo ummata fi kana kakaasuun dhiifne waa'ee biyya wallisuun dhiifne immoo carraa argatanii yeroo deebi'an umrii jira dhibdee jira waa meeqaa jira jechuun hedduu isaanii ni garra baay'ina isaanii isaan kana immoo kunuunfachuu qabna akkuma fedhanillee yoo tahan nama dargaggeessa hafiiguu bahuu danda'u qaari'u cahuu qabu osoo hin taane manguddoo warra nurraa manguddoo mana hedduu jira walaa nuhoo haa ta'u rabbi rahmataa godhuuf Dr. Albirraa jira Yoonis Abdullaahi faa jira Halloo Daawwee faa jira hedduu jira jechuudha amma sababa dhibdeetii fi sababa umriitiinis isaan kun osuma bilisummaa tanaaf lallabanii umriin isaanii yoggaa deemaa dhufte immoo Oromoon isaan kana kunuunfachuu qabnaa jechuudha sirritti warreen umriin gahanii takka dhibdeedhaan addunyaa tanarraa deemanis haa ta'u warreen akka Haacaaluu faa warreen afaan qawweetiin yookaan diinni ajjeesee kutan isas haa ta'u eebbisa addunyaa ta'u hedduudha jechuudha. So warreen umrii xixiqqaan nurraa deemanis ni jira warreen waan gaarii addunyaa tanarra dalagatanii deeman. Kanaaf jara keenya wanni gochuu qabnu warreen hafan manguddoo teenya hafte haa kunuunfannu hunda isaanii maaliif biyya tana osoo jaanii biyya osoo jaaniiti umrii isaanii fixan gaafa isaan nama guddaa tahan waan fedhan illee ta'e irra ilaaluun qabnu isaan kana kunuunfachuu qabnaa jechuu akkuma nuhoo caalaa jechuudha warreen hafan warreen akka Halloo Daawwee Dr. Albirraa baay'ee isaanii jechuudha maaliif isaan kun ummata leejendiidha osoo ummata lubbuun jiru osoo deemanii Zarihuun Wadaajoo faa osoo jiranii warreen umrii isaanii guutuu qabsoo tanaaf jiraate kanaafuu akkasitti haa quba qabaannu tanuman isinii dhaamuu dhufe nuhoo gobana rabbiin araarama gamasaa buusee fi rabbiin jannata keessa isaa qubsiisu aalii isaallee rabbii imaana sabrii haa kennu hunda keenya nu haa jajjabeessu jenna jabaadhaa tanuma asumaanillee Jawaar Mohammad Falleen akkuma quba qabdanii gaakalee waa post godhe yeroo duraatiif sorry addaan neetworkii addaan najite so Jawaar Mohammad illeen hunu amma yeroo duraatiif kalee waa post godhe waa'ee nuhoo post godhe isaan illeen bakkuma jiranitti Oromoon quba qabaachuu qabna namni kuni nugusa mangiftiidha haluma hanga waan takka maxxanse guyyaa takkatti reakshiina namaa olaalta waan hedduu nama dinqisiisaati waan Afrikaa keessa hin jirre jechuudha guyyaa takkatti waan poostii takkitti inni godheef nama 100,000 takka laayik godhe react godhe jechuudha namni hagam takka ani Joe Biden faa yoo taate malee Joe Bidenii fi Ronaldinho warreen kubbaa beekamaa kana yoo taate malee Afrikaa keessatti namoonni akkasitti yeroo waa post godhan faala warri react godhu akkasiin namni 100,000 guyyaa takka keessa react gochuun hiikaa guddaa fi maanaa guddaa qaba mangiftii keenya nugusa keenya jabaadhu bakka jirtutti rabbi si haa tiisu atiilleedha tanan isinii jaa nuhoo gobana rabbiin siif haa araaramu